Akkam jirtu hordoftoota keenyaa namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan odeeffannoo fayyaa yeroo gara garaatti isiniif qonnu haala salphaa ta'een akka argachuu dandeessaniif chaanaalii keenya subscribe, share, like gochuu hin irraanfatina. Qophii keenya har'aa kanaan waa'ee faayidaa harma hoosisuu kan ilaalluta. Hagaduma qophii keenyaa nu waliin turaa isin jechuu barbaada. Harma hoosisuun faayidaa baay'ee daa'ima harma hoosisuuf akkasumas immoo haadha harma hoosistuu sanaaf kan qabu ta'u faayidaan isaa maal faadha? Wantoonni yeroo harma hoosisan beekamu qabanoo maal faadha kan jedhu odeeffannoo isiniif qoonna jechuudha. Harma hoosisuun daa'ima tokkoof baay'ee murteessaadha. Kallattii gara garaatiin daa'ima takkaaf harma hoosisuun baay'ee barbaachisaadha. Wantoota harma hoosisuu wajjin wal qabatee hawaasni beekuu qabu keessaa tokko daa'imni takka dhalattee turtii sa'aatii tokko keessatti harma haadhaa hodhuu jalqabuu qabdi. Daa'imni takka akkuma dhalatteen sa'aatii tokko keessatti harma haadhaa hodhuu jalqabuu irra jiraata jechuudha. Kan biraa immoo daa'imni takka dhalattee hamma baatii 6 yookiin immoo ji'oottan 6 jalqabaa harma haadhaa qofa hodhuu qabdi jechuudha. Ji'oottan kanneen keessatti harmi haadhaa qofti gahaa waan ta'eef nyaata dabalataa osoo hin barbaachisin harma haadhaa qofa hoosisuun daa'ima sanaaf gahaadha jechuudha. Wantoota biraa jalqabsiisuun miidhaas qaba jechuudha. Kana gaditti kan boodatti kan itti deebinu ta'a. Harma haadhaa irratti wantoota biraa dabaluun yookiin immoo osoo daa'imni sun ji'a guutiin wantoota biraa jalqabsiisuun miidhaa akkamii akka irra geessisu kan waliin ilaalluta jechuudha. Kan biraa immoo ji'a erga guutteen booda daa'imni takka nyaata dabalataa argachuun irra jiraata jechuudha. Ji'oottan jalqabaa 6 keessatti harmi haadhaa qofti gahaa ta'us ji'oottan 6 booda garuu nyaata dabalataa argachuun irra jiraata jechuudha. Akka dhaabbanni fayyaa addunyaa immoo WHO jedhutti daa'imni takka ji'oottan jalqabaa 6 keessatti harmi haadhaa qofti fedhii nyaataa daa'ima sanii guutuu kan danda'u ta'u ji'oota 6 hanga waggaa tokko keessatti harmi haadhaa fedhii daa'imaa walakkaa qofa guutuu danda'a jechuudha. Fedhii daa'imaa yookiin immoo hamma daa'imni barbaaddu sana walakkaasaa harma haadhaarraa argachuu dandeessi jechuudha. Walakkaasaa immoo nyaata dabalataa argachuun irra jiraata jechuudha. Waggaa tokko booda immoo haga waggaa 2 gidduutti immoo harmi haadhaa harka 1/3 fedhii daa'ima sanaa guutuu danda'a jechuudha. Kunis maalidha? Daa'imni yeroo guddachaa deemtutti fedhiin nyaataa ishee dabalaa waan deemuuf harmi haadhaa qofti gahaa hin ta'u jechuudha. Kanaaf akkaatuma fedhii daa'imaa dabalaa deemuun barbaachisummaan nyaata dabalataa akkasumatti dabalaa deema jechuudha. Kanaaf ji'a 6 gaditti fedhii nyaataa daa'ima sanaa fi harmi haadhaa maddisiisu walqixa waan ta'eef wanti dabalataa kennamuuf hin jiraatu jechuudha. Kana malees miidhaa inni qaburraa kan ka'e nyaata dabalataa ji'a 6 gadiitti jalqabsiisuun hin gorfamu jechuudha. Ji'a 6 booda garuu hammi nyaataa harmarraa argattuu fi fedhiin daa'ima sanaa wal simuu waan hin dandeenyeef fedhii daa'ima sana guutuudhaaf wantoonni akka nyaata dabalataa isaan gargaaran kennamuufiin irra jiraata jechuudha. Kana keessatti wanti nuti beekuu qabnu ji'a 6 gadi nyaata dabalataa kennuufii baachuun kan barbaachiseef tokkoffaa sirni bullaa'insi qaama isaanii garaacha mar'immaanii fi wantoonni sirna bullaa'insaa keessatti hirmaatan sirnaan waan hin dagaagneef daa'imman kun nyaata dabalataa kenninuuf sirnaan daakuu hin danda'an jechuudha. Kun immoo rakkoo garagaraatiif isaan saaxiluu danda'a jechuudha. Kanaaf daa'imman umriin isaanii ji'a 6 gaditti nyaata dabalataa akka jalqaban godhaman yeroo baay'ee rakkoo garaacha wajjin wal qabate isaan rakkisuu danda'a jechuudha. Dhukkubbii garagaraa, dhukkubbii akka baasaa fi wantoota garagaraa wajjin rakkachuu danda'u jechuudha. Kanaaf daa'imman haga sirni bullaa'insa isaanii dagaagutti eeguun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf ji'a 6 booda garuu sirni bullaa'insi isaanii sirnaan waan dagaaguuf akkasumas immoo fedhiin nyaataa isaanii dabalaa waan deemuuf nyaata dabalataa isaan waan barbaachisuuf nyaata dabalataa kennuufiin barbaachisaa ta'a jechuudha. Kanaaf rakkoolee akkanaa hambisuudhaaf akkasumas immoo daa'imman ji'a 6 gaditti nyaata dabalataa jalqabsiifaman rakkoon akka alarjii fa'aa isaan rakkisuu waan danda'uuf
Wantoota kana hambisuudhaaf hamma ji'a jahaatti nyaata dabalataa osoo hin jalqabsiisin harma haadhaa kennuun qofti gahaadha jechuudha. Asumaan wanti nuti kaasuu barbaannu faayidaan harma haadhaa biroo hoo maal fa'aadha? Harmi haadhaa daa'ima sanaaf gahaa ta'uu irratti dabalataan faayidaan inni kennuuf maal fa'aadha kan jedhu yoo ilaalle, tokkoffaa nyaanni kun dhukkubbii somba wajjin walqabatan akkasumas immoo garaacha wajjin walqabatan garaagaraa akka isaan hin hubne taasisa jechuudha. Harmi haadhaa keessatti akka wantoota dhukkubbii kanneen hambisuu danda'an antiboodii of keessatti waan qabuuf rakkooleen akkanaa daa'imman harma haadhaa sirnaan hodhan irratti mul'achuu baachuu danda'u jechuudha. Akkasumas immoo dandeettii dhukkuba dandamachuu daa'immanii ni cimsa jechuudha. Harma haadhaa hodhuun dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuu daa'immanii sirriitti cimsa jechuudha. Kunis dhukkuboota sila jenneen alatti dhukkuboota garaagaraa dandamachuudhaaf humna isaaniif kan kennu ta'a jechuudha. Akkasumas immoo daa'imman harma haadhaa sirriitti hodhan rakkoolee gara duubaatti dhufuu danda'an kanneen akka dhukkuba sukkaaraa yookiin immoo ulfaatina garmalee dhiphina walii wal qabatan garaagaraa irraa bilisa ta'uu danda'u jechuudha. Akkasumas immoo dandeettiin intelligensiin isaanii yookiin immoo dandeettiin waa hubachuu isaanis daa'imman harma haadhaa hin hoone caalaa kan dagaagu ta'a jechuudha. Kanaaf harma haadhaa hoosisuun faayidaa garaagaraa daa'immaniif kan kennu ta'a jechuudha. Harma haadhaa hoosisuun haadha harma hoosistuu sanaafuu faayidaa qaba. Faayidaan inni haadha sanaaf kennu jira kan jettanis jiraachuu dandeessu. Akkasuma akkuma daa'ima harma haadhaa hoote sanatti haadha harma hoosistuu sanaafis faayidaan inni qabu baay'eedha jechuudha. Tokkoffaa namoonni harma hoosisan walitti hidhanni daa'imman yookiin immoo hariiroon daa'imman isaanii wajjin qaban sirriitti cima jechuudha. Daa'imman haadholii daa'ima isaanii hoosisanii fi hin hoosisne wal bira qabame yoo ilaalamu hariiroon daa'ima isaanii wajjin qaban cimaa kan deemu ta'a jechuudha. Kan biraa immoo dubartoonni harma hoosisan rakkoolee kan akka kaansarii ovaarii, kaansarii harmaa irraa parsantii hamma ta'een bilisa ta'uu danda'u. Akkasumas immoo akkuma daa'aniin yeroo ulfaa akkasumas immoo yeroo da'umsaa qaamolee sirna wal hormaataa irratti jijjiiramoonni dhufan garaagaraa ni jiraatu. Dubartoota harma hoosisan irratti jijjiiramoonni kunniin dafanii iddoo duraatitti deebi'uudhaan wantoonni yookiin immoo qaamonni sirna wal hormaataa akka yeroo ulfa duraa jiranitti yeroo gabaabaa keessatti deebi'uu danda'u jechuudha. Kanaaf haadholiin harma daa'imman isaanii hoosisan karaa garaagaraatiin fayyadamoo ni ta'u jechuudha. Kanaaf faayidaa daa'immaniif qabu akkasumas immoo faayidaa haadholiif qabu kana erga hubatanii haadholiin harma ijoollee isaanii sirriitti hoosisuun irra jiraata jechuudha. Qophii biraatiin immoo odeeffannoo fayyaa dhimma garaagaraa irratti kaasnee kan isin wajjin mari'annu ta'a. Isinis karaa inboksiitiin gaafii qabdan nu gaafachuu dandeessu. Akkasumas immoo ergaa keenya yeroo yerootti akka argattaniif peejii keenyas sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Nagaan nuuf turaa isiniin jechuu barbaada.